Osoo sodaan abjuu keessatti hin ajjeefne dursi sodaa keessa keetitti ajjeesi. Sodaa jechuun waan ijaanis arguu, gurraanis dhaga'uu ta'e, harkaanis tuquun hin danda'amne. Garuu bu'aan isaa harkaanis tuquu ta'e, ijaanis arguu akkasumas gurraan dhaga'uun danda'amudha. Duuba akkamitti wanti qabatamaan hin jirre waan qabatamaa ta'e takka uumuuf sababa ta'a? Akkamitti wanti qaamaan hin jirre wanta qaamaan mul'atu tokko uumamuu isaatiif sababa ta'a? Kanarratti hedduu haasa'uun narraan eegamu. Qorannoon Ibn Siinaan waggaa 1000 takka dura gaggeesse gadi fageenyaan si hubachiisa. Ibn Siinaa jechuun saayintistii, filosoofara, astiroonoomara akkasumas the father of modern medicine ta'uun beekama. Saayintistiin kun sodaa waan jedhamu kanarratti qorannoo gadi fageenyaa taasisuuf kophee sar'ee umriin isaanii walqixa, ulfaatinni qaamaa walqixa, bifti isaanii walqixa akkasumas haalli fayyaa isaanii walqixa ta'e lama fuudhee bakka wal fakkaataa ta'e garagaraa lamatti hidhe. Yeeyyii takka fidee korbeeyyii lamaan keessaa takka biratti hidhe. Kana jechuun korbeeyyii lamaan keessaa ka jalqabaa yeeyyii tana arkuu ni danda'a. Garuu ka lammadaa yeeyyii tana arkuu hin danda'u. Haala kanaan nyaata wal fakkaataa fi kunuunsa wal fakkaataa erga godhaafi ture booda korbeessi inni yeeyyii arku sun dhawaatumaan guyyuma guyyarraa huqqataa dhufe. San boodas ji'a takka booda ni du'e. Faallaa kanaatiin korbeessi lammataa hayyeeyyiin jiraatuun isii tuquban qabne sun hedduu itti tole, hedduu guddate, ulfaatina qaamaas hedduu dabale. Korbeessa jalqabaa maaltu ajjeese? Korbeessi hadu'e yeeyyiin nyaatamee osoo hin taane yeeyyiinis akkuma isaatti hidhaa turte. Korbeessi kun hadu'e sodaa yeeyyii sanirraa kaka'e. Haguma yeeyyii san arkaa ture sodaa yeeyyii saniin nyaatamuu yaaddoo guddaa itti ta'e. Haala kanaan ji'a takkaaf boqonnaa malee yaaddoo fi sodaa walirraa hin cinne keessa jiraataa ture. Gara ilma namaa haa dhufnu. Ilmi namaa sodaan guddoon qabu duratti aansee sodaa kufaatiiti. Kufaatii nama tokkootiif karaa inni irra deemaa ture moo sodaa sammuun isaa uumtetu sababa ta'a. Namoonni hedduun osoo qabatamaan hin kufin dursanii sammuu isaanii keessatti yaadan fuulduratti dursanii kufan. Kun immoo qabatamaan sodaa sammuun isaanii uumte irraa kaka'edha. Sodaan kaayyoo kee akka ati galmaan hin geenye si dura deemuun riqicha atirra deemaa jirtu si duraa ciraa deema. This is real. Namoonni hedduun osoo qabatamaan hin kufin dura sammuu isaanii keessatti kufanii jiran. Kun immoo gonkumaa yaadaa fi hojii ittiin milkaa'uu fedhan san gara hojii akka hin seenne isaan godha. Sodaan lafa diriirtuu gaara fakkeessee si mul'isa. San boodaati irra ba'uu ni sodaata. Sodaa jechuun qabatamaan sodaan suuraa yaadaa ka sammuun teenya uumtudha. Bakka yaadde gahuuf dursa sodaa keessa kee jiru ajjeesuutu sirraa eegama. Osoo sodaan abjuu keessatti hin ajjeefne dursi sodaa keessa keetitti ajjeesi. Yeroo itti aanu viidiyoo biraatiin wal argina. Ciao. Obboleessoo dhaabbadhu yeroo lammataa akkamii wal argu deemna? Bakka subscribe jettu san miilaan irra jedhu.